yaa keessa waa ta'u kan boochisu kan sirbu garee keessa ni miti Muniir. Dhugaa walitti himnu. Amma ni waa'ee garee isin gaafannee bar wanni bilchiginnaa nu garu. Waan biraa si gaafanna waan biraa ol deebista. Warroota kaani garu. Warroota aniif Muniir bareechinee wal beekna sooshaal miidiyaatti. Ati gaafii biraa si gaafannaa ati wanta jettu bar mootummaatii tuutu qaama mootummaa keessaa beektu mootummaa Shimallis nama keenya ajjeesaa jira. Gaafii isaa yaada keessa ajjeesan jirtu jeemu. Muniir Faraj tokkoffaa. Gaafatamaan mootummaa wayinu keessa waan hin jirreenyaan hundi keenya hawaasa akka hawaasaatti sagalee ta'uudha malee namnatti gaafii gaafatu jiru namni si deebisii deebisuu danda'u. Mootummaa waan if godhuuf hin gaafadhee bar isaa. Mootummaan biyya eegsisuu qabaa seera eegsisuu qaba. No. Wallahi biyyattii Oromiyaa kan nyaachisee kan biyyoo jala dibsiisaa jiru Shimallis Abdiisaati kan nu qalaaru Shimallis Abdiisaati. Haallaqee daqqaqe dhumeera kun. Kan Oromiyaa nyaachisaa jiru kan qalaaru Shimallis Abdiisaati jaallattee jibbite. Dhugaa jiru kana amani yoo barbaade Faraj kana akkuma ni jedhamu. Akka ni jedhee Faraj dhaggeeffadhume. Faraj xiqqoo tokko mootummaan yoo Oromiyaa keessa Faraj Itoophiyaatti yoo waamate fatama dhibbaaf dhibbatti fudhachuu qaba. Dandeettis qabaate humnas dhabe kan nuti qeequ qabnu namni keenya duunaan kan nuti gaafannu eenyu mootummaa. Nuti abaa'oo sin gaafannu nuti faannoo sin gaafannu ka eenyu ni gaafannu mootummaan kun immoo deebii nuu deebisuu qabamoo. Nama dhaqee waan kana ifa baase eessaanuu siyaasaaf isa ta'u siyaasa fayyadamuuf isa ta'u maaliif isa ta'u namni dhaqee kana baase garuu mootummaa waan gadi baate kana haala jirtu sirriitti ibsee nama waan kana godhes gadi fiduu irra jiramoo ummata hacuuccaa keessa jiru kana hacuuccaa hambisuu qabamoo nama ifa baase kanatti duuluu qaba ka jedhu kanarra sirriitti dubbachuu qabda Farajatis mootummaa deeggaruun gaariidha. Mootummaa gaafa deeggartu dogongora jiru itti mul'isuun deeggarummaa dhabuu miti. Sirriitti deeggaruun mootummaan kee akka inni dogongora irraa of eegee akka inni of ceesisuuf gargaarsa goota jechuudha. Kanaafuu haala kanaan dubbadhu. Kanatti maxxansuun sanatti maxxansuun hin baasu. Eenyu nu dhufee nu ajjeesu nuti kan nu gaafannu mootummaa biyya bulchaa jiruudha. Kanarraa dubbachuu qabdaadha obboleessa kiyya Faraj. Gurbaa kanaan hin beekuuni. Waan maal akka ta'e maal hojjetu I don't care mirgasaat waan barbaade hojjetu waan barbaade hadeeggaru dhugaa dhagaye viidiyoo isaan dura ummata salaalee kan waraabametu jira sama waraabee gadhiise jira viidiyoon kan waraabamee taa'us kan amma jiru qofa ammaan kana eenyu dhaqee kana akka ka'e kan jedhamu garee shiraati namni akka ka'e sin jiru namni waa jedhe sin jiru isuma barreessa utaanaa ummatan qalchiisini gali keessaadhaan attee wamtati qamadii achi guurtee garaa keetti guuttatte wallahi qamadii kun taalaa fidee guutu garaatti guuttatee borcii isaanu jalaa baasaan darii afee deemuuf hin jiru obboleetto. Oromoo kutaa kudha tokko gubaa bidde. Ana shaglu. Dhugaatti maa. Barbaadaa jiru kana uummata Oromoo kan miidiyaa irra jirtan isinis jedha. Faannoon terroristiidha jedhee irratti hojjetaa jira. Qe'ee keessa kan galatta jechaadha. Qe'ee keessa kan galachuu qabu dhiisaati. Faraji bilees. Faannoo irraa komiin qabu faannoon sila xalaata koo akka taate dhaggeeffadhu Farajitti hima. Qoy itti hima. Faannoon xalaata koo akka taate hin beeka. Garuu Shimallis Abdiisaa inni biyya bulchaaru maal abbaa isaa eegaaranni. Qe'ee abbaa isaa isa kam eegaara. Maal hojjetaa inni faannoon dhuftee galtu. Kutaa Oromiyaa keessa. Maal hojjetaa? Waa gabaasuutu ta'e dhaqee abbaa isaa darii xaaxessee achii dhufanutti. Tawfiq. Toban sobina wallahi itti gaafatamaa mootummaa fudhatu wayii jiru. Waa fudhatee Tawfiq waan tokko haa fudhatu Faraj. Nuti faannoo si hojii qeeqna. Ulii maqaa mootummaatuun kaasnuuti. Faraj keenya gadi bu'ii uummata baalasilxaana bilbilii. Hatattamatti zaadii 24 keessa faannoon shoror keessa ja'aniin irratti haa murteessan. Akkuma shaniin paarlaamaa irra ta'anii obsigaan obsigaa amata shan irratti hojjeta obsigaa gizii haa galtee maa jirta obsigaa gizii ati haasoftu waan si jedhatu badde hai na dhaggeeffadhuugaa
qawwee bitaa asirratti mootummaa asirratti dinnicha bitaa hin jirtan isin garee jaartanii dinnicha miti Oromoo irratti kan bitaa jirtan. Aboona dhaggeeffadhu obsii haa amma nuti bal'aa qoy qofi dhufne nuti uummataaf sagalee ta'uu dhufne. Faannoo uummata qalu jira faaroo shabbarii paarlaamaa irra nu wanta godhe. Qoy. Lah, agifada tidak timah. Agifada para jin buset. Isi uyum nuni dis. Nuradi. Agifada umaran toko buti kada da. Ila agifada. Ani mootummaa maarqee mootummaa qeequu dura dhimman qabu qeequu sin barbaadu garuu gidee ummanni gorraamu mootummaan naannoo Oromiyaa maal abbaa isaa hojjetaara. Ummata isaa eeguu hin danda'u taanaan bulchuu hin danda'u biyya sana bulchuu hin danda'u hoogganuu hin danda'u gadheessa jira kan jira jechuudha. Wallaahi Shimallis Abdiisaatu ummata gorraaraa jechuudha. Maal soba sobdani soba mootummaa itti gaafatamaan qabu faannoodha. Faannoon xalaata keeti hadhas ergasiis hin beekta kala saallaqe xalaata keeti garuu immoo inni kun sin bulcha sin hooggane dhufee sirra taa'aara. Gidee qalamtoo Gizesi qalchiisu waati dara gabbe irratti hojjetaara jedhanii gabbaanii miidiyaa irratti afaan banan naataachuun libdaanna. Afaan banti soban mootummaa deeggar yoo deeggar an deeggari siin jedhu la mootummaa. Gaarii hojjete gaarii isaatiin hin faara. Ajaa hojjete itti cabsa. Uummata alee ka'ee wanti ni faarfamu tokko hin jiru. Faraj kuti farajii kana uummata gammachuu qaba kokkoflaa ol seenii gizii dura. Dhugaa dubbanna dhaggeeffadhaa nuti. Waa'ee paartii kaabaa irraa dubbachaa hin jirru, waa'ee paartii adda bilisummaa Oromoo irraa dubbachaa hin jirru, waa'ee mootummaa irraa dubbachaa hin jirru, waa'ee faannoo irraa dubbachaa hin jirru. Nuti wanti nuti irraa dubbachaa jirru dhugaa uummata keenya akka horii, akka sangaa, akka reetti, akka hoolaatti qalamaa jiru irraa dubbachaa jirra. Isinii galee kanammoo jechuudha mucaan miskiinni kun jechuudha uummata isaatiif kan dhukkubsatee uummata isaatiif quuqamee dhaqee jechuudha rakkoo hawaasa isaa jechuudha ifa gochuun badii maaliitiif iyyuu ajjechaa isa geessisee ajjeesuudhaaf isa barbaachisee irratti dubbachaa jira. Isi waa'ee paartii kiyyaa mootummaadhaa maaloo kana nurraa dhiisaa Oromoo kana waliin sossobnu dhiisaa dhugaa dubbanna isinii galee dhugaa dubbatanii soba wal haraa Oromoon isinii galee. Paartiin tokko jiru paartii shanee yoo naaf fudhatte yoo shanee jette akkas maal balleessee ajjechaa paartii dhumti Oromoo qabdu tokko hin jiru shaneen yaldeessa eega. Shimallis Abdiisaa boqqolloo funaana dinnicha funaana malee waan hojjetu tokko Oromoon tokko namatti Oromoon yoo maqaa isaatiin daldalamuun taane Oromoon wallahi nama qabsaa'u namatti nuti bakka namni dhibbaaf shantanii kun walii galaan jiru obboleeyyan kiyyaa mee wanni nuti irratti walii galuu qabnu dhaggeeffadhaame akka nama wallaalaa sabaa tokkotti nama wallaalaa sifirii sufraa jedhamu tokkotti namni nama ajjeessaaru kuni namni nama jireenya dhorkaaru kuni namni nama joorsiisaaru kun Bedu sabiyyi satau, bedu jawari mano, Shimallis na tau. Keeti abba keetu itti gaafatama fudhata. Wallahi lubbuun nama tokko gaafa baatu utuu nun nagahina biyyi dhagaa. Unnat mannaa garmuyoon utuu nun nagahina biyyi dhagaa. Nama kana miilaan itti erganii nama kana ofirraa deebisuu dadhabeemu. Amma fakkeenyaaf ilmaan amiin gaafa fudhannu namni dhaqee cabsee isaa ajjeesee fudhatan jiru. Uummanni maqaa kootiin dhumuurreedee nagaadhaan kursii wal hirkaa fudhatanii jedhan. Hadda yoo dhugaatii yoo shanee uummanni adda bilisummaa Oromoo kun wanti jedhe humna Doktor Abiyyiitti ol ta'e ani Abiyyi qeequu osoo hin taane haqqama wallahi laazim osoo fuula isaa dura dhaabbataa jiraadhillee fuula isaa dura dhaabbatee mee fuula Rabbii deema. Wallahi Rabbiin adda argaadha. Maaliif inni uummata kana ajjeesaaru jaalatanii jibbitanii mootummaan hin beeka akkatti namni du'aaru. Du'a namaa kanaaf wallahi halkan tokkotti dhaaba. Gadda boo masriif wanni fincaan boosiisee halkan tokkotti jechuudha. Uummanni sun eessa dhaqe faannoo nama lama sadii harkaan qabee ajjeesuu dadhabee moo duuti Oromoo kanatu du'aan amanuudha. Moo akkami? Inni ammas kanatu akkana ta'e Shimallis ajaja Abiyyiin waan tokkotti farramu malee waan tokko hojjechuu hin danda'u. Yaallee nagara heena'u. Galatoomii. Waan tokko amma Abiyyiin itti farramuti wallahi dudduuba isaa waan tokko godhachuu hin danda'u. Dararbanna amma dhaggeeffadhaa wanti hin beeku qabda nuti amma dhaggeeffadhaa wanti hin beeku qabda bakka kana itti gaafatamaa uummata kana kan fudhatu Shimallis Abdiisaa akka ta'e beektamu hin beektan. Shimallis Abdiisaa itti gaafatamaa uummata qala maaru kana Shimallis Abdiisaa akka fudhatu. Abdiisaa daati mee Toofiq keenya gadiin bu'aa yeroo takka daqiiqaa takka. Kaayee caaraa sii kennaaf ijoollee. Daqiiqaa takka gadi bu'uuf hin deema dhiifama. Laal uummatni Shimallis Abdiisaan TikTok irratti bobbaase kuni diraamaa hojjechaa jira isiniif hin galle. Eeda kaleessa guyyaa kaleessa Arsii shirkaa aanaa shirkaa qofatti mana 30 oliitu gubate. Eeda galgala qofatti deemaa laala. Kana dubbachuun barbaadan. Isaan wanni amma ajandaan dhufaniif
waan nuti isinitti himne dubbadhaadha. Faannoo akkana godhee ja'a malee waa'ee gurbaa kanaatis hin dubbatina, waa'ee shimallisiis hin dubbatina, waa'ee uummata qalamees hin dubbatina. Ajandaan nuti isinii kennine faannoo waa godhe, shanee waa godhe. Amma shanee jennaan amma namni irra naqeeta shanee tan achi dhiise. Amma ajandaan ammas